Egaa obboloota akkuma argaa jirtanii madaamiin kun Beerutiidhaan cayyotan hin beektu natti fakkaata yeroo baay'ee TikTok wajjiniin hojjetu umaatii amala qabeessa yookiin immoo jaalatamuu namoota akkana nama Beerutiidha beektanii dhugaa dubbachuuf namni Beerutii kun Fiqiriidha Araboonni Beerutii baay'ee tokko namoota gaggaariidha so cayyontuni gara biyyaa gaafa deemtu akkanatti haala kanaan gaggeessanii jaalalli dhugaa dubbachuuf jaalalli namni tokko gaafa si jaallatu akkasii na baay'ee tokko namatti tola dhugaa dubbachuu fi micattii tana akkuma argaa jirtanii ashoma harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube iskalichi jalatti argamtanii jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqayyoos ni baay'atu jecha egaa akkuma argaa jirtanii araboota tokko wal bira qabdanii laaltanii maaltu isin dhaga'ama akkasumas immoo maalirraa barattu namoonni araboota amaloota babbadaa qaban biroo warreen jirtan isaan kana gaafa laaltan dhugaa dubbachuuf abdiisnitti oraa so dhugaa dubbachuu fi namoonni Beerutii kun beektanii uummata Fiqiriidha biyyaansi yoo si jaallatan oo nama jaallatan nama jibbanii ani maaliifi innan arga ijoollee baay'een bakka asirratti walitti dhiyeenya akka biyyoota garagaraa sarraatanya tuffachuu akkasumas immoo acuucuu waan akkasii kana hin qabanii bakka si jaallannaan amala keetiin si jaallannaan baay'ee tokko si jaallatu jechuudha. Anna akkasii dhugaa dubbachuuf baay'ee takkana ajaa'ibii haalli jaalala isaan micattii tanaaf qabanii micattiin carraa qabeettidha nama akkana bira beektanii bakka akka maatiitti wajjin jiraachaa turanii gara miidiyaa TikTok kanarraa illee nan argaa hedduu takka dhugaa dubbachuuf sirriitti walitti dhufeenya qabu akka ilmoosh isaaniitti mana keessa illee waliin dhugaa dubbachuuf miidiyaa irratti gaafa argu akka bakka isaan ilmoo isaaniitti wajjin kan jiraatudha jechuudha. Isa taana ishii taanan akkasitti wajjin jiraatti so waan akkasitti araboonni tokko tarii namoota akkanaatirraa maal hubatu maal baratu amala gaarii qabaachuu nama wajjin jechuun ani beektanii namoonni tokko sarraatanya hin cuucuu gadi qabu in tuffatu araboonni baay'ina kanaaf dhugaa dubbachuuf ummata nama rabbiin immoo namoota akkanaatiif waaqni daddabalee kennaadhuma hin qabne isaaniif yaa kennuun haala bareedaadhaan amala gaarii akkana qabaatanii sarraatanya kana ofitti qabanii wajjin jiraatanii haala bareedaadhaan gaggeessanii namoonni tokko immoo sarraatanyaan gaafa galuu kaate hin maraachuu maal godhu oduu ishiin hin beekin riipoortii keessu namoota baay'ee jechuudha araboota baay'een akkasiitirraa maal godhu namoota akkasiitirraa bakka gara jabee bakka sarraatanya hoonguma kan hin jaallanne hin jiru sarraatanya hojimaan argu haaduma hojii mana keessatiif yoo ta'e malee ijumaan argu kan hin jibbu hin jiru diin kun haraam cubbuudha dhugaa dubbachuuf namoota akkanaatirraa isaan immoo dhugaa dubbachuuf ilaalee baay'ee tokko bakka imimmaan qabachuun dadhabee dhugaa dubbachuuf maaliifi namoota akkanaa carraa guddaadhaan akkana argachuun እንግዲህ ዋና ከሲቲስ እንጀቹን ያላዳ ነሞን ተቆጦቆ ሰራተኛኒ ባይናን መዳም ሳኒ ጋሪታ ወክንሙ ጋሪታው ዲሱ ደንዳ ከናፍሽን ሞ ጨራ ባሬዳ አርገቴ ነሞታ ጋሪ ከና አርገቴ ወጋዴራ አካኑ ይሩጋር ብጩፍ ቃተ ከናን አርገ ከናን ቢፍ ቲክቶክ ረቲ ይችዱ ከናፍ አማሞ ፍዳዋ ቢዮተ ባሁን ዱማይ ብጣቴ ያው ሰሪው ግን ሂንዴ ቢቲ ረቢን ማቲ ለማፋጀ አሙሳን
haadha fi abbaa biraas fagaattu maatii godhee fi isaan akkanatti ofitti qabanii wajjin hin jiraatan maatii ishee lammaffaadha yaa'u haati takkitu makaanii beektu nama akkasitti sinin jedhaa buloota koo dhugaa dubbachuuf hedduu takka viidiyoo isaanii kana akkasii baay'ee irra deddeebi'eetu ilaalee osoo ani beektanii ni jira miti baay'ee takka waan namatti dhagahamu wayi na akkasii isheenis immoo nama amala qabeetti fakkaatti mijattiin uyyuu bakka namni tokko amala gaafa qabaate eenyummaa waliin jiraachuu danda'a nama tarii araboonni immoo beeksanii amalaan gaafa qabdan amalaan gaafa namoota tokko namoota jinnii qabu ta'e malee namoonni akkanuma normaalii ta'e sarratanya akkasiin jibbu namoonni tokko immoo namni jinnii qabu ni jira miti isaan sarratanya acuucu yookiin immoo sarratanya jechuun dhugaa dubbachuuf utubaa manaa yoo jige ni beektu miti utubaa manaa gaafa jige manni hin dhaabbatu innis wajjumaan jige kanaaf amma torma takkaayuu biraa gadi baatanii hundoo manni isaanii keessi amma maka qoshoshu amma maka biqawaa babbadu jira so osoo beekanii isaanii beeku waa sarratanyaan qabdee deemtu yeroo san hin beeku hin hubatu garuu namoonni tokko ni beektu miti waan akkasiiti nuti sila osoo beekanii mataa irratti nu baachuu qabu maaliif jennaan nuyi kan waa hunduma kan jala deemee sirreessu sarratanyaa jechuudha waa hunduma kan hojjetu sarratanyaa kanaaf isaan osoo beekanii sarratanyaa coocoo miti kan mataa irratti baatanii namni bu'aa sarratanyaa beeku namni faayidaa waan tokko gaafa beektanii eenyu jedhee kan argatu akkasumas immoo ani sarratanyaan gaafa hin jirre ishii manni isaanii keessi kan qoshushu dhugaa dubbachuuf guyyaa sadii afur biraa deemtanii bakka biraa gaafa deemtanii manatti deebitame namoonni akkasii yoo jiraatan manni waan waggaa tokko guute fakkaata sarratanyaa jechuun utubaa warqii silaa osoo beekanii mataa irratti baachuu danda'u sarratanyaa kan jibbanii miti kan nacuucanii miti dhuguma dubbachuuf waan akkasiiti isiniin jechuu barbaada nuufis immoo namoota rabbiin nama akkana nama jaalatamaa akkana nama kabaju ofiifillee kabaja argatu isiniif isaa kennu nu haa kennu so waan akkasiiti isiniin jedha obboleewwan kooyi namoota babbadaa anis ni jiru amala qabeessi ni jiru baay'inaan Beeruut keessatti dhugaa dubbachuuf namoonni isaanii sirriitti sarratanyaatti ni dhiyaatu beektanii sirriitti dhiyaatu kanaaf sarratanyaan illee namni amala qabdu sirriitti dhiyaatti akka maatiitti wajjin hin jiraatu jechuudha akkasiin jedhaa turtii gaarii qabaadhaa hanga walitti deebinutti viidiyoo biraatiin like subscribe gochuun dagatiin